تتكو خنا فانا إبسا أنا مستكدك أنت لو نانجا إبسا مال أنت إبسا أنت لو نانجا راكو كوبر نانجا चलो मुझे إن شاء الله وان جارسي خجارسا خنا نجيب بني بيتي أكل مرتبة ناوني برانا نانجي فيديا سينا كمديان كديور ما رأسو تجنّي قربوسنا سيتاتي برد ولا قد مي كتشو قد تفاتي بقى والله تفي متي واي تفي متي والله تفي متي نمني لو قدرنا أنا كتبرتي كبا من نمني ودي بر انت لا جدام انت لون جدام نبرتي انت لا جن كاسة برتي أما انت لو نجرتو انت لا كنتمي انت لا انت لا تيجي بريدو تيجي فايو لا لا أمس انت لو يعني صوتا أنا ملافي في بر انت هجو جرا لما هاي الموقف ده أكا هندوس كتير مال تدوبا كتير ما رسا هاي ما يصير فني بس باي أبو باي أكم جتسا ورجي ما أكم جتسا أكم يصير مسينا باي انت لا باي باي أبو لا ورجي سكونام باي بوتش باي بون كابو يا مسينا أبو هديم نكاسة أنو كدر بيولا يلا والله صلاة نجعل عم برمتني خنس جيرة جدانكا مامي كو جدي ماكي ما شاء الله وفني كن سرا بردا والله لا هاتو سرا بريدا دوغار دبا كان كم غيرون ديمون واي سرا بريدا كون وفنا كان قد كودي سرا بريدا ورب الكعبة فستانا كما ميك ام بترا كان سرا تولا والله جاي وربي يا ابو ربي نجالة تاجرتي خنا ما نفدا ما خنا بود بقى جبار جار ساسلا سرغيب سلغنيو وش ما ترهفتي سرجي ايه كسرغو مثلا مسينا خي خرا مسجد هديم خي مسجد نجعل ومت ورينيا هن وري فنتاني يلا أما مرمتي إن شاء الله سكاهاتي هدفو فدني بان جارس خيام جارس كبيت من بيكون دندي منو برجايس منو مسينا جرا أما منو مسينا جرا مسجد دي مديمنا سنغري كيس عايشو دي دم تكاف دي دم سدي دي دم تروى دي دم سجلين كان جيسا ويا تكوت عديل ويا هون ديو دي امتى ثم نما دي امتى ويا تكربي رسيبوس دندا سنو ربنا مجالة تفاف رزق أملا رزق أمو باتو اللي دندي سويته أنا جزيهم دنو من ديمان من سلا تقرو نركني مي برانا يون أركني برانا إن شاء الله تعالى مسينا هديم أرى دي مينو تربي خوبتن وخنو دندا ديمني سلان إن سلان نروي جنيان ده برفتة ولا إيه نيجي ربين وخنو دندا ما ربتي بيك ما إن شاء الله ربين كفور رحيمي ويا وان كده النسان تيدم يسديت وصون يجينو أمتن وخنو دندا ربين ديمني أنا أنتي كاية دي دمي توكو دي دمي سري دي دمي شن دي دمي ترباية نعمانو هدي جوجل قوتي لالتي والله كنو درد أنا علمي تدك قوت أنا بربيك قلنا بربي لا حول ولا قوة إلا بالله انتي كل تربا في كل سجل انجرو إدا انجرو تكاسو رجيم بيخون أنا إنسان في دكان كنا والله درد di demi tak demi sadi di demi shan di demi terbaki di demi sagal guys amma niyanne miti deeme salatu qabna akka rabbiin nu kannu fi habibti hin jirtu jennee afuun qabnu beeyte ya okay maaki long time wayni hb kulleen cana kanne wallahi wa billahi rabbi si ha kanno shaati wallahi wiyaagi ma khaya thank you so much sin jenne galatomi heddu galatomi
hedduu galatoomi dhugaa rabbi namni nama galateeffane dhugaa rabbi illee galateeffatu shukran maalitti museen amma gaabar mallattoolee isaanii keessa laallatteetuyyuu rabbiin kadhachuu dandeessaa. Akkam mallattoo jedhe Eegaa ilaal guyyaa tokkoffaadha. Halkan tasgabba'aa ta'a. turee barii amman si arke wallahi gaa saniif bar Bakka hinafnu hundaafuu haa deemnu kaamoo faamilii gattee deemuu yaadan qabdu. Faamilii kan kee gattee deemuu yaadan qabdu. Haa salaatan nu wajjin deemnee jiri namuu fuuldura kaate salaata. Hin cufiin kaa qabadhu deemu ittiin salaati. ummata laayifii qabadhee masgida seen inshallah samuuta masgida irratti laayifii irratti masgida salaat Achitti sujuuduu qabdanu agarsiisuu qabdan. nyaata isaan duratti nyaadhu inkwaan salaata La achitti nyaachuu qabda achitti salaachuu qabda achitti gizeeti sujuudaaf rukoo illee buuta achitti si arguu qabna. laayifii irratti moo hariiroon rabbiiti yaa hojii qabu ummanni maal godha inshallah Maal godhan maal? tiktaakii booyin suduuja rabbii fi suduuja inshallah akkaniif jala kaa'ee suduuja maan kooflaan na qabaa Yeroo feetee garagaltee komentii. namni na laalu jira yoon beeku koofla ittiin qaba wallaahi Akkasumatti. Akkam seetere achi komentii dubbifataatu maa salaata rakkoo hin qabu. museenaan amma fidde wallaahi san masgiinni akkami sagaleen baasnee dhumatte Yoo amma wayi maal asii kan nuti salaan kaasii kunu sagaleen baasne kaasiin eegalu jechuu ammami kan asiin hin jalqabne. booruu eegalan Borii miti laa 22 sila. Haa nama 500 akkamitti dhiistee deemta garaasi nyaachuu qabani laazim isaanii wajjin salaatuu qabdaan. Achi dhaqee kameeramaan sii ta'a akkam jette. walumaanu abdaa Kai du'aa illee taatu rakaa 3 ta'u dhumarraa 4 ta'u qaqqabannee salaatuu waan tokko. hanqa masgiidaa waliin deemnaayyee garuu daata hanqa bu'uuni baatan akkam godha sheerii isin hojii godhuu hin danda'u Wayi 15 jalqabanii bar warri masgiida nu amma salaataa rukuun gaafa 15 irraa jalqabanii salaataa jiran taajuudha. Quraana fixanii keessa deebii fixuuf natti fakkaata. aslan masgiidni keenya kun bar professionaalaa bar akka warra Itoophiyaa san nama salaachisan maal naa kan itti museenaa Maal haa kennu feetu? Maal feetu isaa? Warra Ramadaana pushti godhu? mee push godhin gaddaa Wayi mee laala. Kanaatu leenca haaraa sana sii kennu? intal hin maraatinii silaalaa jirraa Eenyu? maraatuun akkanaa miti uffata ofirraa baasanii akkana jedhudha malee maraatuun akkanaan taa'u kanaa miti gaayis namni yoo callisee taa'es namni akka maraatu barbaadan yoo maraatan immoo ni iyyitan akkam isinii ta'a namni inshaallah Leencuma haaraa dhufe qofa bareedaa maal yare? intal ati jaartii namaatii miti Intal jechuun kun maali silaa? wallahi islaa na bira jiraate ilkee hankee dheetin jechuu karaa cabxeen haa baatu wallahi boksii akkasuman dha intal jechuun harargeetti nuti biratti tuffidha museenaa na aarsaa waan namni amma karaa ummata keessanii karaa ummata arsii kana intaloo jechuun safuu miti safuu miti hin jenne arabaa miti Na arrabaa miti barqoo akkuma qoosaatti yookaan intala jechuun haali. Intalaa jedhan warri kan keenya Jimmaa afaan. intalaa Intalaa kottu mi'as. amma osoo amma ummata harargee bira teessee intalaa jettemu hayyaa Wallahi nu bira. habibti hojjaa danfisu jiraattis buna danfisu sii dhiistee deemti yookiin achumatti likkii reesii himan intalaa jechuun tuffiidha nu biratti intalaa numa haaya badaboo Intalaa kottu nama maqaan beekne faan. laa intalaa miti laa yookiin bareeddu yookiin waan san akkanumatti usteetuma Akkas jechuun obboleettii yaa minaamin malee intal jechuun
توفي أنا بيت أبقى أنا توفتي جرتي جام نمني كون راكونا راكبة فاجامة والله نبرت نورمالي الأجول